Sirreeratti oggaa kudha sadii hafe. Jalqaba namnan komadhu eenyuun beektu dhugaa dubbachuun firooman kutu ijoollee kutaatu ajjeese mucaa kana. Namni mucaa kana oggaa kudha sadiitti taphate bakkalchaa dhiifama naaf godhu laffeera argeera anuu viidiyoo isaa argee hojjedhu dhiisuu jedhe keen bakkalcha keessaan si arguun danda'a akkaawuntiin koo wallaahi waan jarri godhanii qollafanii jiran tun sin agarsiise gastii ittiin galuu malee mana banadheetuun jedhe namni kana jaalladhu fanan beeka garuu rakkoo na mudatee akka hin banne godhe yoo immoo nu agarsiisettani sin agarsiisa garuu sin agarsiifnaan hin deema akkaawuntichi naa mana qeeransatti artistufaatti nan erga siifuutti nan erga bakkalcha lakkoofsa keenyaa argisitti nan erga qeeransa meettaatti illee nan erga qalbeessa siif illee nan erga akkaawuntiin koo waa inni itti jiru inni guddaan jechuudha. Osoo nama banee hin kutaa. Waan jedheef immoo keessaanan sin itti ergeennan laaltu jageessanii jechuudha. Walumaa galatti namni mucaa kana ajjeese dhalattoota naannoo isaati. Dhugaa dubbannee bakka nutti deebulla. Yoo isin iyyitanii jettan Oromoo nutti hin callisinaa jettanii namni ni rifata ni sodaata. Jalaa du'aa jira waggaa 13 mucaan kun lafatti hafee. Waggaa 13 lafatti hafee humna keenyaa ol ta'ee. Beri miliyan sadii ol isa barbaachisa dudda keessan tanagala sarjarii godhamuu qaba garaarra miila isaa irraa kutuu qaba jettanii beri miliyan sadii jechuun ikkoo guddaa seetti fakkaatin dhiyeenyuma mucaa walloo beri miliyan sadii wayi gargarree gara hinditti erginee yaalamee dhufee koo viidiyoon waliin qabaama sanatti danuu miti Oromoo wal geenyaan jechuudha akka Oromoo wal ga'u qeerensi jedhee inni darbeera warra jala deemtanii kutaan jedhanii jettan ijoollee kutaa isaa mucaa kana ajjeese. Hadan sitti ini miti rabbina isa najjeesin isin tajjeese oduu mucaan kun fudhaa liqimsaati oggaa 13 nama rifachiisu nama 3 gargaarreenu oggaa 13 dhugaa dubbachuuf jettu nama gargaarin darbinee beenna dubaariin nagachuu dide namni hin hojjetu kun sini galee artistu faa viidiyoo hojjete yuutuubii isaarratti fe'an jiru deemee laalleen ija kooti laaltanii jettanii namni dhibbi afur geessanii namni dhibbi afur hundi keessan keessattuu amma sana deebi'een jedha yoo si liqimsita yoo liqimsine hin dhiifta ijoolleen Oromoo guutuun keessan bakka jirtanu ummanni iyyateera mucaa kanaa birmachuun dirqama oggaa 13 guutuu osoo dallaa namaa utaaluu miti towaa namaa hatuu miti osoo nan hojjedhee jijjiirama jedhee boolla qotuu boolli sun itti kufee ilmi namaa jireenya jijjiirachuudhaaf bakki inni hin seenne hin jiru. Jireenya koo jijjiiredhee too walii gad deemu mucaan fuudhee ilmoon qabu jaartiin qabu daa'imummaadhaan oggaa 13 guutuu sirra irratti dabarseera. Ingaha yoo birrii biliyoona 3 fi sanaa ol mucaa kana fayyisa ta'e birriin nu 10,000 kenninu nama 300 taane nama danuu miti kan nu barbaannu. Namni 300 Oromoon 300 birrii 10,000 yoo kenne mucaan kun hin fayyataanaan maal rakkoo qabatee birrii 10,000 nutti habahu. Nagalmeeffadhaa tokko jedhaatti. Kanaaf oolameetu hin bulamne. Tokkoffaa an beellama isin hin kennu kan biraa. Beellama kan biraa wanta hin kennineef tokkoffaa mana koo isin hin kennu miti an. Akkaawuntii koo lamman saayyoo abbaa barbaadde isin hin kennuu danda'an. Akkana jechuu kooti miti. Carraa wanta hin kennineef dheengadda ji'aan dura beellama gaafa qabnu namni hundi viidiyoo akka hojjetu dhaameen ture. Nama 2 moo 3 malee hojjenne qalbee obboleessa keenya bakkalchaa kana viidiyoo isaan argan. Nama 2 moo 3 viidiyoo 3 ishee irratti godhame. Namni tokko hojjenneefi maal yoo viidiyoo hojjettaniif hin gargaarin akka kutaatti yoo mucaa kana hin beektu oggaa 13 guutuu beektu maa viidiyoo hojjettaniifi nurraa nafinaa jettan rakkoo maalii qaba ture tokko. Lammaffaa amma yoo beellamne feemasni isin qabdanii nu fiddan yoo waadaa qaltanii abaluun nan fida abaluun fiduu dandeenya jettanii rakkoon qabu. Lakkii moo yoo jettanu tarii jalaa afee jenna mucaan kun gidduutti yoo nu jalaa du'e hin gaabbina. Amma dandeenyu gargaaree biraa deemna. Lama keessaa namni siin fiddan ni jira. Mubee dhiifama nu godhi akka mubee akka dhiifama nu godhi mana akka nu kennitu feena mana keetti dhufuu feena beellama ni barbaanna guyyaa tokko jechuudha. Feemasiin dhufee dhiisee abshiraa lammaan gargaaramuudha qaba. Lammaan gargaaramuudha qaba. Asumatti beellama qabannee deemna. Gaafa sana nama 10 yoo dhufe ni gargaarra waan qabnu gargaarree biraa deemna. Isa booddee egaa eenyu akka maal jedhu hin beeknu nuti feemesummaa miti kan barbaannu honnee gargaarsaa honnee namaa na'u maallaqa qofaa miti namni kan nama gargaaru yaadan nama gargaara saayikooloojikalii namni waan baay'eedhaan nama gargaaruu danda'a. Kanaaf
guyyaa nu qabannee deemna hammuma ammallee lijaaree jira jireenyaan nan beekatti fageenyanii abbaan geete jiru isaan kun humti sadan iyyuu viidiyoo yoo hojjeta responsibility fudhatanii gargaarsa guddaadha. Guyyaa tokko nuu qabiito hammas guyyaa tokko nuu qabannee haa deemnu please isinitti haa dhaga'amu obboleessa kee yoo ta'e akkam goota abbaa kee yoo ta'e akkam goota akkasitti ilaala otoo ana ta'e maaltu natti dhaga'ama kan jedhu laalanii warri muuxannoo isaa qabdan please hojjedhaafiidha. Gaafa sana akkuma kunoo sa'aatiin geemii ga'eera jennu sanitti dhufneetoo waan namni waan qabu birrii 10 birrii 5 waan qabu akkaawuntii isaa irraa hidhawee irratti waan guuramuudha qaba. Akkasitti nu hubadhu si galateeffanna baay'ee ulfaadhu si argatuudhaaf yeroo dheeraadha kan deemamaa ture. Ati immoo hoppiin taatee yeroo gabaabaa keessatti guyyaa tokko bichaan itti barreesse hoggasuma naa deebise baay'ee mubaarak jechuudha. Itti barreessee naa deebise isa booddeedha. Hin kadhannelleedha waan hin kaffaleef illee hin jiru waan tokkollee godheef hin beeku dhugaa dubbachuuf tiraanspoortii kaffaleef hin beeku. Kanaaf akkasitti hubadha namoonni tokko gara waan biraatti warri harkisan baay'een ni jiru isaan hin hubatina nuti gara fuulduraatti deemnu kan darbe dhiisa nu feemisiin jiraatee dhiisee ni gargaarama guyyaa nu qabaatu akkasitti addaa baana. Ifan ammallee namoonni baay'ee gargaaruu barbaadu barreessaa jiru jalaatiin akkaawunti lijaareed yaalgabbaa nagar alle lijaareed hin gargaarra yoo jenne adduma gargaarree irra bullee waan argatu yoo ta'e malee adda irraa xuxxunnee bucuusii namni 10 miira keessa galee hin gargaarra jedhee fi gargaarsan ta'u. Bor gargaarameera akka jedhamu barbaannu. Bor namni tokko miidiyaa akka እኔ ማድረግ የምችለው ልንገር ሰፈር ነን አንድ ሰፈር ነን ጎረቤት ነን ልንገር እኔ ጋር አንድ ሰፈር ጎረቤት ነን ግን አንተ ጋር ብዙ ኦሮሞ ህዝብ ነው ያለው እኔ ጋር ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ነው ያለው እና እንደ አንተ አይደለሁም ገባ ማስተባበር ምናምን አልችልበትም አርግ ብለህ የምታዘኝን ነገር ግን መጥቼ ነገ ጽድት ያለ ቪዲዮ አሪፍ ጎበዝ ካሜራማን ነኝ ምርጥ አርጌ ቀርጬ ልክላችኋለሁ ለሁላችሁም በየራሳችሁ ፖስት ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ የሚደረገውን እንትን ትላላችሁ እኔ ቪዲዮ መጥቼ ቀርጻለሁ አርግ ያልከኝን ጥሩ ማስታወቂያ እንዲታይ አርጌ እሰራለሁ አባጌጤ ማለት ኢቭን እዚህ አካባቢ ላይ እኛ አካባቢ ቲክቶከሮች አሉ የሚኖሩና ባለታ እና ኃይሌ ምናምን አሉ ልጆች አምጥተን በደንብ ሰርተን ፖስት እናደርጋለን እና ኢቭን የኛን ቪዲዮ ሳይሆን አንተ ሼር የምታደርገው እኔ ቀርጬ እልክልሃለሁ ለአንተ ኦሪጂናል ቪዲዮ ማለት ነው የሚፈለግ ነገር ከዛ ቀን ወጥረን በደንብ የቀወጠ ፕሮሞሽን ሰርተን አንድ ቀን ሰጠው ሰው ይመጣል እንዲህ ፕሮሞሽን አንተ ተራ ሲፉም ወስዳ አርቲስቱ ባም እንደገና ወጥቶ አርቲስቱ ባም ተጨንቆ ትራንስፖርት ካስፈለገው ተደርጎለት አርቲስቱ ባም ተመልሶ ሄዶ ቀልቤሳም ሁሉም ቪዲዮውን ተከፋፍሎ ተሰራለት ቀጠሮ ይያዝለት አይ ደግሞ ይተን ተጣብቀን መተን 400 ሰው እና 500 ከሆነ አሁን ተረድቶ በቃ ነራ አቡ ነገር አለ እኔ ጉያ ቀባብ በቃ ጉያን ፈጌሲያ ጉያ ገረፎ ማተሳደም ኑቲ ጉያ ሙት ዋይ ጉያ ጀምሮ አባጌጤና እኔ እንሰራለን ማስታወቂያ በቃ ሙቤ ዮሳን ቪዲዮ ቦራማ ወራበኔ አከጅራን ከነሳን ደለጋን ኑኒሞ አችራ ፉዳኔ ኑቲስ ቪዲዮ ሰነ ፕሮሞሽን ወጀና አከሲቲ ጉያን ቀበሜፊ ሁንድዩ ዮ ፕሮሞሽን በተለይ ደሞ ሳን ወሪ ቫሪያል ኢንሳኒ ፋውልካ ከነከሳኒ ኩዮ ደለጌ ባይ ጋሪ ደጁ ነሞታ ሄዱለ ፊዱ ደንዳ አከሲቲ ጉያዮ ቀበሜ በሬዳ ኦኬ akkana goona qa ምንድነው ስሙ amma ke goonu yaa rabbi akkamitti qabna laata guyyaa ilaa yoo guyyaan biraa qabama ta'e maal wayyaa qeereen sooma kana keessa naa mijata akkuma si argaartanu biyya keessa soomni yoomii qaba soomni ji'a tokko ka guyyaa 29 ta'a guyyaa 29 eeggachuun jabaata yoo immoo mana qopheessitan akkaawuntii lamaaniin dhufuudha waadaadha. Yoo no, I think akkuma siin jedhe Mubaarak rakkoo short term tekeerii goona inaasuufna jireenyaa fa'aa wajjin. Kanaaf permanently barbaada irra waan ta'eef jii tokko nutti hin dheeratu. Yaada kan kooti guys. Yaada kooti no bakka chaani jira artiistufaa jira dubbatan garille qalbeessa. Jechuun namoonni baay'een sooma qabu amantaa ortodoksii kan geessan soomarra jiranii dhugaadha. Kanaaf namoota baay'ee argachuu kan dandeenyu soomin edda bahee wayyaa yaada. Akka dhuunfaa kootiin jedha yoon balleessallee natti hin qabamin
garuu shoorti tarmii yoo ta'e shoorti tarmii haasofnee kiraa yoo barbaachise kiraallee irraa kaffallee waan xiqqoo barbaachisu irraa gochuu ni dandeenya. Garuu hammallee deebinee torbanuma lama booddee kan bannu akkasitti waan hin narraa haa baatu dalaguu hin qabnu. Bakka fixannee waan goonu kana goonee bakka itti deebuu dhiisuu wayya malee okee torbee dhufu goona innee ofirraa baasuu hojjetuu hin qabnu. Baatiin torban afran irraa soomin edda ba'ee booddee yoo ta'e natti tola. Yaada dhuunfaa kootiiti kun yoo isin hin taane immoo irratti haasa'uun hin danda'ama. Jireenya afaan dubbadhaa warri quba qabdan keessa baay'inaan. Dhugaadha hundumti keessan wanti jedhamaa jiru dhugaa mubee wanti kuni waa qarqaarsa guyyaa tokkoo fi qarqaaruu dandeenya. Garuu qarqaarsa hundee barbaada dhuguma. Hamma lubbuu waaqayyo dachee kanarra isa jiraachisetti namni kun nyaata isa barbaachisaa, dhugaatii isa barbaachisaa, isa waan biraayyuu isa sarjarii minaan ni yoo hin taane. Qaamni isa qarqaaru fakkeenyaaf maatii isaa keessa haadha isaa obboleettii isaa ta'uu danda'u. Jarreen kun illee hojii dhiisanii isa qarqaaraa jiru. Jarreen kanaaf wanta ittiin idduma taa'anii isa qarqaaraa jiranitti illee isa qarqaaruuf wanta tokko bukkeetti kaa'atanii otoo argatanii. Kanaaf immoo wanti jarjarsuun hidhatanii jarjarsuun hiikamaadhaani. Kanaaf obsa godhanneeuma akkuma amma jedhe qeerransoo wanta jiree guddaa dubbateera. Wanta tokko guyyaa isaa siif haala mijatuun jechuudha. Mubee nuuf otoo hin taane haala siif mijatuun godhiiti guyyaa tokko lafa nuuf kaayii nuuf jedhi guyyaa tokko oromummaa kee nuuf kenni. Waan dandeenyu gooneeti ni qarqaara. Dhugaanii ergan barii yeroo isaa dhiyoodha. Garuu namoota dhiyeenyaan beekan keessaa jireenyaan yeroo hedduu viidiyoo hojjeta ture. Viidiyoo isaa sun fuudhee namootaaf sheerii gochaa ture jechuudha. Kanaaf beellama qabannaa beellama sana goonee kun oli jiraaree ergaa piroomooshinii kana nuuf hojjeta ta'e nu immoo diyuutii gochuun homaan nutti nuuf faatu jechuu barbaada gaadumaan gabaabdee. Waa'ee manaa waa tokko rakkatina gargaarsa jalqabaa keessani. Gargaarsa jalqabaa kan keessanii gargaarsa kan keessan maaltu godhe kan obbolee lammaatii gargaarsa jalqabaa an ta'aa buluu gargaarsa lammaatii waadaadha gara kootiin. Ammas hin diiguu waadaa koo. Ji'a tokkoon fagaate yoo ta'an immoo bakkalcha akkaawuntii isaan deebi'e yoo ta'e sa'aatii barbaadetti sa'aatii masgida deemu sa'aatii tokko balkan deemee deebi'ee dasti irra kaa'ee hin deemaan rakkoo qabaadha. No, jii tokkoon fagaatu bakka ati jirtutti sagaleellee nu taata waan ta'eef soomni hedda ba'e jii tokko hin ulfaatu. Nun balpilees nutti hin dallanina gaafa akkas jennu natti hin haarina yookaan natti haartan jiraatan natti hin qabamina. Jii tokkoon fagaatu dheeyyaadha. Akkam jirtu hundumti keessaniyyuu yaada gaariidha. Hundumti keessan akkam jirtu akaawuntiin kun xiqqaadha. Muubee akaawuntiin kiyya guddaa ni gubatee kun addisiidha. Diini tokko fagoo miti barsanaalirree ifamaa namoonni dubbachuu qabdanirree jirtu. Lammaffaa deebisee immoo lammaanii waan hin jiraatu namni barsanaal. Waan inni soorratu, waan inni garaasa, waan inni nyaatee jiraatu namni kamiyyuu deeggaraan jira. Lammaan inni kan inni barbaachisu waan yaalan waan sarjirii taasifama akkuma mubarak jedhee kanatu isa barbaachisa malee waan nyaatu waan kireemanaa kaffalatu namni. Kanaaf iyyuu deeggarsa warreen waan amma isa barbaachisu warri jettan lama gargaarame yookiin immoo lama deeggarame jechuurraa otoo takkuma akkuma amma guyyaan qabame guyyuma qabame sanatti namni kamiyyuu ani amma biroomishinaalee jedheera mubarakin ejjennee maaf ejjechuu biliftaniittu akaawuntii gosa nafaana gubate malee ejjedheefira. Akkuma amma jedhame guyyuma amma jedhame guyyaan tokko kaa'amee fi guyyaa sanarratti deeggarsi gaa ta'e tokko taasifamee fi amma namatti tolaa jedhani akka kiyyatti. እንትን እናርግ ሙቤ አሁን ጾም ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ሙስሊሙም ሁሉም ስልክ ላይ ነው ያለው። ስልክ ማታ ላይ የማይጠቀም ሰው የለም እና የጾም መፈታቱ አይገባኝም። ጾም ከተፈታ እንደውም በመሀል ሰው አመት በዓል ሲመጣ ወጪ ይበዛበታል ምናምን። አሁን ግን ሰው የትም የሄድበትም ምንም ፎከስ ሆነበት እንደገና ጾም ወቅት ጥሩ ነገር የሚደረግበት ስለሆነ ሙቤ ጾም ወቅት ሰው በጎ ነገር የሚያደርግበት ስለሆነ ሩቅ ነው በጣም። ለምን ከጾም በኋላ እስከዛ ድረስ ሄዳል ገባ ማስታወቂያ ሰርተን በቃ ጾም ላይ እኮ ጾምማ ከተፈታ ብዙ ርዕስ ነው የሚኖረው እና ቲክቶኩም ይበታተናል። አሁን ግን ሰው ሜጃም የለውም ለፈጣሪ ጊዜ የሚሰጥበት ጊዜ ጾም ወቅት ስለሆነ እንደዚህ አይነት በጎ ስራ የሚያስደስተው ሰዓት ላይ ስለሆነ አሁን አየሩ ባዶ ነው ገብቷል። ስለዚህ ጾሙ ሳይወጣ ቶሎ ብንሰራለት አሪፍ ነው። ነገ ዛሬ ማለቱ
በመሀል ልጁ ብዙ ነገር ሊያስፈልገው ይችላል። ያለበት ኮንዲሽን ደግሞ እያየነው ነው። ስለዛ እንደዚህ ነው እንግዲህ አሁን ማለት ነው። ባሪያል ያለው ቤት ትልቅ ቤት ፈልጉልንና እዛ ላይ ገስት ላይ ልገኝላችሁ። እኔ ትልቁን ቤቴን ለምን ማክፈት እንደማልፈልግ ካሳያችሁ ችግር ስለሆነ አርቲስቱ ፋ አይቷል፣ ቀልቤሳም አይቷል። አሁን ልኬላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዛ 2 ሳምንት እናርግና ፕሮሞሽን እንስራ። እሰራለሁ በዚህኛው ቲክቶክ ነው። ካሁን በኋላ ወረጅተሩ እንዲገሰን ፎሎ ጎዳ አካውንቲ ከደማሌ ካን ፈየደሙ ካና ቦዳቹ ካና ጎንኩማ ካን ፈየደሙ እንደንደዋል እቺቲ ሳሞ አርቲስቱ ፋፊ ቀልቤሳት ተርገን ከኢላለን ይጀራትን ረኮን ቀቦ አከስ ያ ችግር ካለበት ማና ሳደምጠኒ ልጃር ዶኪያ ባጌጤን ማና ሳደምጠኒ ላይቪዮ ገልጠኒ የሆነ አካውንቲ ሰጉዳ ፊዱን እንደንዳጋስቲራ ይሰካናስ ቪዲዮ ባ yoo akkas ta'ee torban lama beellamame torban lamatti amma qabanne wal biraa yaana kamara koo qabate nan dhufaan astir torbee lama bakka muubee torbee lama ammana banuu danda'u malee እንሰራለን። በዚህ አካውንት ከአሽታግ እናደርገዋለን። ያንተን አካውንት አድርገን ሙባረክ ቤት እንገናኝ ብለን እንሰራለን። ቀኑን ወስኑና ሙባረክ ቤት አይደለም ቀንና ሰዓቱን ብትወስኑ ለአክሽንም ይቀለናል። ወደ ሶሉሽን በቃ ጉይቼ ሳሳሩመት ቶርቤ ለማዮተ ጉያ ቅዳሜ ገልገረረት ጎና ካላስ ማና ነማ ተቆጥ ጎና አሱመረት ትዱበዳቴ የት እንዳልታራ ልጅያር ትከፍታለህ ቤት ወይስ አባጌጤ ትከፍታለህ? የፈለጋችሁት እኛ ጋር ችግር የለም። ኤኒ ታይም መክፈት ይቻላል። አባጌጤ ጋር ምን ረቆ ቀቡ ያሬ ዳበሉ ያሬ ጥቆ ሲበ ባሪ አሊ ቀባ ከአባጌጤ ቪዲዮ ባሪ አሊ ቀባ ማለ ላይቪ ባሪ አሊ ቀቡ ልጅያር ደግሞ ላይቪ በቃ ማለ ልጅያር ትጎና ummata keenya maal jettu torban lama ani viidiyoo nan hojjedha borii footoo naa ergameera nan hojjedha isinis siif hojjedhu viidiyoo tokko tun ta'in 2-3 irra deddeebinee hojjennee mana lijiyaareeditti jenna lijiyaareed immoo achuma laayivii galaan immoo gastii nan dhufaan waadaadha yeroo masgida deemu mi'uutii qabadhee deema deebi'een immoo ta'a rakkoon qabu ta'an bula isin wajjin abshir guyyaa sanaa fi sa'aatii isaa adda baasamu be viidiyoo akka viidiyoo yaaftorutti nan laala qoy kalandarii laala qoy ቅዳሜ ገልገላ ከተውት ቀባ አየ ካላንደሪን ቀባ ቆይ ኦኬ ረመዳን ተኮ ኬኛ ጋፋ ኩዳ አፍሪዮ ጀኔ ፍራይዴ ጅማታ ጋፋ ኩዳ ሸኒ ሳተርዴ ተው ሳተርዴ ዘ ቤስት ሳተርዴ ተው ጋፋ ኩዳ ሸኒ አልከን አከ ኢትዮጵያቲ ገልገለ ሳቲ ለመራ ከው አንንጅሩ ገሩ ገስቲራ ታይ እንደም ሳተርዴ 2 ሰዓት ላይ አከ ኢትዮጵያ ሳቲ ለማ ሳታ አይሻልም በይ ላ ሳቲ ለማ ከጀኔ ማ ጀሪዮ አለ ወብደ ሰደር ሰዲታ ከሁለት ጀምሮ ይሟሟ ሁለት ላይ ጀምሮ ይሟሟ ሁላችንም እኔ 2 ሰዓት ላይ ገስት ላይ ያገኛለሁ ቃል ነው በቃ ትጅረቴ ሞከምት እንዴታ ነምነ ሆኖ ያስከፈለግ ነው ቆያለሁ ሙዱን እያየን ልጃሬ ያንተን አካውንት ፎሎ እናድርገው የልጃሬድ አካውንት ፎሎ አድርገው ጌሚቱ ጅራ ጀቻ ጅሩ ጉያ ሰናሙ ጌም ኢብሳቱ ጅራ ቻሩ ጌሚ ከሚኙ ጅራ ኢብሳ ማኪ አከም ጎኑሪ ማሎ ያኔ ጃኔ ስለ ጌም ብዙ አላውቅም፣ ግን እንዴት ይሻላል? ከአራት ሰዓት በኋላ ነው ማለት ነው። ኢትስ ኦኬ ጌም ከአራት ሰዓት በኋላ አይደለም እንዴ? ከአራት ሰዓት በኋላ እኛ ሰው አናገኝም እንዴ? ከሁለት ነው መሆን ያለበት። እኛ ይሻላል እንጂ ከአራት ሰዓት በኋላ ማን ነው የሚቀመጠው? ሰው ጾመኛ ነው ይተኛል። ከ16 እና እሑድና ሳንዴ ጎኛ ከሁለት ሰዓት እሑድ ለስራ ስለሚሄድ ሰው ይተኛል። ቅዳሜ ነበር ሳንዴ ጎኑ ሳንዴ እናድርገው። ሙባረክ ሳተርዴ ሰዓት ለመራ yoo ta'e geemi sa'aatii afuritti waan ta'eef abbaan barbaade dhufee deemuu hin danda'a bar rakkoon qabu. Uudii namni argamu. Yookiin jumaatas bitaa. Dhaggeeffadhaa gaa guyyaa geemaa akki baratame mikinaatan barbaadula maal godha namni mikinaata barbaadamu mikinaata Oromoon mikinaata akka inni barbaadu ngoliidhaa gufuu akka ta'amu goonu guyyaa geemaa sana dhiisa yookiin immoo geemaan booda. Guyyaa geemaa immoo namni mikinaanni inni kennatu geemaa walirra bu'ee gargaarsi fixanneerraa jedha. Kanaaf uhudiidhuma goonu. ፍራይዴይ እናድርገው። እንደንዳም አስቡታ ፍራይዴይ ዘ ቤስት። እሑድ ሰው ስራ ስለሚገባ ለሰኞ ይደክመዋል፣ ረጅም ሰዓት አይቀመጥም። አርብ ምን አለ? ፍራይዴይ ዘ ቤስት። ፍራይዴይ በ13 ነው 14 አይ ቲንክ 14 14 አዎ ከናስ ጋፋ ኩዳ አፍሪ
jimaata. Indanda'ama. Let's do it Friday. Kalas jimaata gaa uummata keenya maaliifi guyyaa geemaarraa gargaarsi hin danda'amu. እስቲ በስልክም ነው በቃ ቪዲዮ የምትሰሩት ልጃሬድ በውስጥ ላክልኝ። ቪዲዮ ሰርተ ፍራይዴ በ14 በዚህኛው ወር ስሩና ላኩልኝ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ጀምሮ። በቃ ነገ ስሩና እኛም ከነሱ ላይ ወስደን ጌሚ ኢብሻኒ ቀቡ ጀደማ ጅራ ከጀዶ ኢብሻን ጌሚ ቀባሉ ቁመት ማማዳነ ከስታ በታራ ኢብሻን ፕሮፋይል እንጀራ ጋር ሙቤ ሙጫ ኤርትራ ሰፋን አቢ ሞ ይመለስ ወንጀል Friday godi Friday is best. Akabatu sin kabatu disi. Friday nu goda kalas baka. Friday saati lamatti kalas. Akabatu adisu. Baka. Friday asbunne ranu. Ishi wali nu da ajiru. Ni kan kaba jeda ni kan kabu jeda disa. Guyya sa dargan ni makadate. Okay Friday baka nu kedame disa fi Friday kabanna Friday ntanu. Ya kabate dise Friday it's okay. Baka Friday goda. ይኸው አለው ከናፉ ጠገፈዳ ከኦሮሞ ጠገፈዳ namni dhibbi sadiif saddeettan adaraa rabbi adaraa oromummaa adaraa namooma gaafa 14 galgala sa'aatii 2 kaasee deeggarsa obboleessa keenyaatti fufa am viidiyoo amma ዩሊ ጃሬድ በእናትህ አሁን ሰርተህ ላክልኝ ለኔ 1 ደቂቃ ብቻ አሁን ላኩልኝ ባባ ጌጤ ቴሌግራም ማለት ነው አሁን ፖስት አደርጋለሁ እኔ ካላስ በቃ እኛ ደግሞ ከዛ ወስደን ዲዩት አድርገን እንሰራለን። ችግር የለውም። ጌም ደግሞ አለ። በእናት ልጅ ያሬድና አባጌጤ ማለት ነው። አሁን አባጌጤ ቪዲዮ ደቂቃ ተኮሌታቱ አማና ያርጋ። ኦኬ በቃ እሺ። እና ገለቶማ ልጅ ያሬድ አትሞ ማናባኒቲ ጌሚ ጠበዱ ልጅ ያሬድ ጌሚ ጠበዱ ዱኔ ታፕታፕ ጎና ዱኔ ፑሽ ጎና ባሪያሊ ወልካፈና ቱማቴ ረካላስ gaafa 14 galgala dhaggeeffadha amaanaa rabbi dhageessanii gaafa 14 galgala obboleessa keenya akka geemaatti viidiyoo namni hojjetin artiistii faakoo dhiifamaa wajjin hojjedhufatis hawwii ajjala jirta hojjedhu hundi keessan firaayidee galgala jimaata galgala gaafa 14 galgala sa'aatii 2 kaasee deeggarsa obboleessa keenyaati amaanaa bakki ijoolleen kutaa nama barbaachiftu kaan oromoo kutaan qooduu futuun taane bakka kanatti barbaachiftu maaliif bettu yoo abbaan iyyatti ollaan birmata kun sobaa miti dhugaan sin itti maara yoo sin iyyitanii jettani maali ka viidiyoon kun hundi hojjetamaa jiru namni kun maal ta'etu jedhee namni gurratti kenna akka ajandaa godhame akka jennaan wal taajjabna jechuudha mana lijaareeditti jedha anatu maqaa tiktookii lijaareed of jalatti nama maxxansaan viidiyoocha irratti an fixadhee waan dubbatan dubbadha አየሽ በቃ ገለቶማይ ቪዲዮ አማዮ መንጠንስቴ መቃስ አኒሜሽን ጎዲ ኑንሊያች ጀላ ፍዳና እና ረኮን ቀቡ ቪዲዮ ሲኖጅና እንድ ከሰን ገለቶማ እረጥ አርገብናሽ ነጋንቱራ አየህ ገለቶማ እንድ ከሰንዩ ነጋንቱራ አዶና የትሞ መነክየት ቆጠም በከልቻ ማና በባናቲ ራዱ በዳ አመጋባ ሰላተቹላ mana babbalaa sheer nu godhaa dhufnee gastiirra teenya yoo viidiyoo boodhinnes gastiirra teenyeyyi irraa dubbadhaa ajandaa godhaa nama narrabsinaa naman tuqinaa walii gallee yeroo gaarii naa qabaadhaa kanas ayyamu be yeroo gaarii qabaadhu ulfaadhu soomni sooma nagaa siifaa ta'u አሜን አሜን ገለቶማ ayyee nagaa ሙቤ ኢትዮጵያ ጅርታይ ኢትዮጵያን ጅራሲ እና ከናፖሎ ድራ ቀምኑ silki inqabdu be remo account kana kaleessan banadhe mu be seella dhufe fooloon godhe account ni kan bannaati account ni kan kuteera bakka dagadda account isa kan bannaati kuchisaniiru ganna irratti hojjetaa jiru beektaa nan tuccufaa jira guyyaa account keessa guddaamu wallaahi laatiin kun artistii fi qalbeessaan ija jiraatiin arganiiru itti ergeen ergi karaa keessa mu be mi'a adunaa yoo waan nagar gaaruu qabaatti beekee kan irratti dhaqiiti adunaa mi waan godhamu barbaadu keessaan na gargaaruu dandeessa mi ammatu gasti deemini mi na dubbisi keessaan bannaati artistu kana kuusaa adunaa qabdaa dabarsii mi ammumu bilbila isaan qabu na arganii naan ergine no bilbila na ergi bakka mube sagalee sii qabeera ammuma seeniiti ilaaline meemee dhaqii meemee irratti dawwali haay jedhi meemee ammuma haay jedhi dhaqii haay jedhi amman si erga bannaati na gargaari yoo waayee tiktookii irraa beekte na gargaari
Baay'ee waan nama gaddisiisu nan jira. Ammuma hainaan jedhi bannaati. Artistuu Faatis nama waa'ee tiktokii beeku yoo qabaatte argitetta. Ijoollee amantoota itti ergiitii nama amantuu yoo qabaatte. Akkana gargaaran naa godhi. Isaa bannaati baadiyaan isaa cimaa ture. Gudaan nyaate akkaawuntii isaa miliyoona tokko 200 baadiyaan isaa ol ka'ee jennaan yeroo mata tuulamaatti yeroo mucaa salaaleetti qalame sana sagalee ta'u kuchiisan. Saada miti. Kana sechuudha wajju. Dakal Ana sargaan jira kan inni hubachuu baatu illee waa hundumaafuu warningi wanti irra jira waan taateef warri hundumtuu akkasii. Warningi irra jira safaara jira. Kanaaf sagantaa lammaa kama lija bira taanaan is rakkoon qabu milkoofna rakkoon qabu egaa abbaan ofitti fuudhee milkeessina jedhee ofitti fuudhee sagantaan akka qabu murtaa'e rakkina wanti la qayyaranii uffachaa jiru kan isaanii kutan. irra jiraat bilbilee tiktookni mubaarak rakkoo wanti irra jira jechuudha. Warri waa'ee isaa beeku illee keessa hin gaggaafanna nama baay'eedhaaf kan wallaahi gaafasitti irraa kanaan ay silaa waan godhu nan beeka. Hanga sanii jaalla nama baay'eetu carraa nama baay'eetu cufame jechuudha. Rakkotaa baay'eetu waa baay'ee dhaadhame jechuu dandeenya. Waan baay'ee ulfaataadha. Takkaa waan akkasiin irratti dhufeen beeku bar takkaa umurii koo waan akkasiin irratti dhufeen beeku. Cufuu qabna balleessuu qabna jedhaniiti sagalee uummataa ukkaamsuu jiru. Irra bulanii kan gaddalle. Adonai, si barreessara.